jaalallooni jambe kamti shawqiini mimmaadhaan himti faana caala ka'uuni deemti jaalallis gochaan dhugomti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجر تاني وردفتو تيك يوتيوب كيا تيك توك جت شو مالا وانا انت أجرو أكم جرتم فيا كيسان يا لمن دي سالم دي كيسان دلقا في أمال فكار سين جتشا نبرة بريد الحمد لله وان بدي مالي جت شو ده إسين الرابدة جرا وردفتو تيك يا نمون دي با نجا فتا جرتن والله يكونوا أكو مرجع جرتن كان أوفتا جرا جرا نبرة تاني أرجع جت شو ده وردفتو تيك يا كان سورة أرجع جرتن كان تيك توك رتي كان نيجرو تجرا ساني في سن الرابدة أكم جرتان اسمه دلقا مال فكاتا في أنا كمي نموني وان غرغر أنا رابطة تشاجرتان غلطو مال فات دايسين جالت دايسين كبا جهون تكيسنو وفتا غرغر ميشا غرغر وري إنا رابطة تاجرتان ماتي كيسن سرپرايز قد آجرتان فيديو قد هنجرونين بيتاني keessumaan abba mana raabitatti ergaa jira jechuudha baay'ee isaa meeshaa mana illee bitaatuma jira garuu viidiyoo godhaa hin jiru jechuun YouTube irratti gadhiisuun kiyyaanumaaf faayidaa qaba abbicha meeshaa bitee fi garuu keessaan ergaa jira jechuudha hordoftoota kiyya diqoo biizii waan ta'eef kanaayyuu ka TikTok fooraabe walitti hidhee gadi isin dhiisaa jira maashaallah tabaarakallaa jedha uffata babbareedaa kanneen namoonni barbaadda yoo jiraatan shaarbii fi diriyaaf shaarbii walirratti kun akkuma argaa jirtan kana halluu babbareeda na bira jira uffanillee filannoo kaa dhugaa dubbachuuf haga tokko hedduu takkan filadha maashaallah tabaarakallaa uffonni jechuufi miti isinillee argutti jirtanii walumaa galatti maal jechuu barbaadde naan jechuun keessanii dhoolu namni tokko tokko jechuudha waan jechuu barbaade wanti ambadeef waan biraatiif miti warri keessan iyyafattaniif hedduu takka galatoomaa isiniin ja'a garuu hojii uffata gurguruu kana TikTok irratti eegalee jira saniif hin badee egaa akkasii hordoftoota kiyyaa namoonni barbaadan maatii keessan obboleeyyan keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii namoonni aspeesa garagarallee maatii keessan sarpiraayiz godhaa jirtan YouTube irratti waa gadhiisaa hin jiru angaruu waan keessan abbichumaaf ergaa jiruu fi jechuun ka biizii ta'e eega ta'e jedheetuma abbamaaf ergaa jira malee bitaatuma jira maashaallah agartanii diriyaaf shaarbiiwwan kanneen maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu dandeettanii ofii keessaniif soo barbaadan na biratti ni argattanii gatii isaa namoonni baay'een na gaafattan jechuudha 2500 irraa kaasee haga 2900 2800 shaarbiiwwaniif diriyaawwan kunniin akkasirratti isin mul'atu immoo kun lafatti viidiyoo isin waraabaa namoonni barbaadan screenshot gootanii kallattii manatti ergatu dandeettanii meeshaan kun har'a seenee TikTok seenuuf ture guyyaa osoo seenin dura waraabee kanneen keessaa kan gurguramellee jira kan gurguramellee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa kanaafuu akka isinitti toluuf akkanatti viidiyoo godhutti jira namni barbaadu jiraate kana isin hin jiru namni tokko tokko immoo sila tolu nu kennu heddii jechuun keessanii na waloon hin beekaa niyyaan nama hundaatu garuma gara anime asumaan nuti YouTube irratti waa gadhiifadhee hin beeku gochumaan gadhiisuu barbaade isin immoo yoo inni isinitti tole jiraate screenshot gootanii natti ergachuu dandeettan jechuu kiyya hordoftoota kiyya badeera garmalee badee YouTube immaan kiyya amma ka'ee akka duraa sanitti na laallamu mooji gaafa viidiyoo kolbaa irra gadhiise malee akkan isiniin jaa hundumaafuu laayikii godhaa shaarbiiwwan kun shaarbii Dubaayitii hundi isaatu shaarbiin garagaraa boorsaan garagaraa na biratti ni argama egaa boorsaa garagaraa galchuuf qophii xumurutti jira garuu ammaaf kana bira jiru diriyaa fi shaarbiiwwan babbareedaa kanneen hixaanota garagaraa na biratti ni argattanii kanaafuu warri subscribing goone subscribe godhaa isiniin jaa warri TikTok YouTube irraa afaan gara TikTok na deema wallaahi gara YouTube itti lorri na dhabdan gara TikTok koota kallattiin filadhaa uffata kan yoo barbaadan kallattii maan seentanii filachuu dandeettanii galgala sa'aatii 3 hanga 4 irra tura sa'a tokko jechuudha galgala sa'a 3 kaasee hanga 4 ganama baay'ee irra turu ganama sa'aatii 4 ka'ee sa'a 6 irra tura jidduu laaleen seenaa bakka akkuma arge godhaa jira hundumaafuu ifaanillee rakkisaadha haa ta'uti amma sa'aatii kana yoo viidiyoon daddafee gadi isin bu'ee sa'a 3 hanga 4 sa'a jiru keessatti dhuftanii kallattiidhaan filachuu dandeettan maatii keessaniif yoo barbaaddan isiniin jaa hordoftoota yaa'iduu namatti tola hundi isaatu ni babbareeda hundi isaatu waan nama jibbiisu hin jiru as keessaa akkana isiniin jaa viidiyoo kiyya immoo laayikii godhamee YouTube makana jechuun garana deebi'uu qabana fakkaate YouTube kiyya akkana jala gadi du'uu hin barbaadu kanaaf inshallah rabbi khayriyaa godhu nin deebi'a warri siyaanne jettan illee warri keessan nagaafattan warri na iyyafattan maal taate mucattiin tun warri jettan jira wallahi hooma takkan taane harkumaan ufuma kiyyaa hojii garagaraatitti ni taffisa yeroo baay'ee hojii irratti ni taffisa kanaaf viizii ta'e
TikTokin immoo akka yaadamu sanii ol biizii nama godha. Meeshaa kana gizee galchitee sirreessitee laayivii seentee gurgurtee yoo gurgurames yoo gurguramuu baates akkuma gabaan dhufetti deebitee isallee deebitee karraa kaasta dadachaastee deebitee ammas gizee seentu bakka sa'aatiin osoo man beekin wanni ta'a jechuudha namarraa deema. Viidiyoo saniif hojjetuu natti hin mijatin malee ni jira inshallah. Nin deebi'a gara YouTube illee YouTube irrallee ma dhabamuu hin qabu abadan. TikTok irrallee isinii dhufnee jirra jechuudha. Akkasii hundaafuu warri na hordoftan hundi keessanuu galatamoo alfaadhaanaaf jiraadha. Isin jaawar waan irraa bitattan warri na jajjabeessitan warri haamilee natti hortan jabaadhu jettanii nam tokko mootu wallahi TikTok irratti illee gizee seenu wallahi laazim namni beeddu takka haamilee natti horaa jechuudha. Alhamdulillah rabbii ya wallahi jaalala nama sirriitti hin qaba alhamdulillah. TikTok kanarratti maamiloonni kiyya baay'een Finfinnee irraa ordarii godhatan meeshaa jechuudha. Shiita kana olirratti hagan ajaa'ibu takka nagaya jechuudha. Finfinnee irraa ordarii nama hedduu nama baay'inaan harka caalu persentiidha yoo ilaalame warra Finfinnee jechuudha. Warri ordarii waan irraa godhataa jiru namni tokko sima jajjabeessuu fi barii Finfinnee illee ima jira nama naan jedha jira. Anna akkasii hordofti kiyya akkuma isin jaalattan illee isin jaaladha isin kabaja mara keessanuu jechuudha. Gara TikTok illee deebinee jirra. Dhaqaa follow godhaa TikTok kiyya har'allee azala isiniif kaaya. As bira immoo uffanni Affaarii kun illee uffata Affaarii jedhan sila baay'inaan dhugaadha. Dhugamoo akkasii garuu nama yoo nagaafatan qaaf faarsan natti agarsiisanii anillee akkasumatti jecha saniitiin deema shaarbii isaa hojii diriyaa isaa hojii jira shaarbiilleen addatti ni jira darbannoo babbareeda ta'etu jira maashaallah tabaarakallah uffata lafaa san malee kunoo akkanatti suuqa keessallee ni jira jechuudha kasirraa'ee ulfannifamee jiru kunniin darbannoo wantuuni maashaallah tabaarakallah hedduu lallaaftu takka jechuudha bal'aadha shaarbiif ishii ta'u irratti darbannoodha garuu isii tana nufi kiyya hojjechiifadhe ergee jira baay'ee takka namatti tolti laaftu wayiiti shaarbiin isa baay'ee bal'aa meetira lama jechuudha. Inna ka olaan kun illee ni jira namoonni barbaadan suuraa asirraa natti erguu dandeettan isin jaa hordoftoota kiyyaa hin banne jira jechumaa fi inshallah ni deebi'a. Mi akkamitti nasimattan isin gizee deebi'u viidiyoo kiyya laayikii gochuudhaan nasimadhaa isin hin jaa hin deebi'a. Viidiyoo biraatiin kan hagas marallee namni ilaalu guutuma guutti namni baay'een hin ilaalu namoonni xiqqoo ilaala malee akkas isin jaa hundumaaf viidiyoo babbareeda qabadhe isiniif akka dhufu abdiin qaba. Hangasittuu isin bakkuma jirsanitti fayyaa keessa naaturaa shiinni garagaraa jira shiita addatti warri barbaadan hijaaba wajjiinis ka hijaaba wajjiinii 1500 sunis jira ka shaarbii bal'aa qabu shaarbii farxii fuularraa qabu san ka shaarbii hijaaba shamarranii ta'u wajjiinis jira shiitiin qubatti illee jira 450 gatiin ka Affaarii kunis shiitillee jira shaarbiillee jira shiitiif shaarbiillee walirratti jira. Hundu akka fedhii keessanitti fedhii namaa eeguun hedduu takka na gammachiisa namni tokko hadha waan gaafatee waan sana dhalona biraa hodhabe guyyaa biraa ni fida jechuudha. Akkasii inshallah rabbi keeriyaa godhuu viidiyoon kiyya kana fakkaata hordoftoota kiyya warra gammana hordoftan dhageeffattan hundi keessanuu galatamoo alfaadha halkan gaarii isiniif haa ta'u wanni jaalattan hoo jiraate gara keessaatiin natti ergaa waasaappiin lakkoofsi kiyya asirra isinii kaa halkan gaarii keessanaa bulaa baay baay.